sirna ijaaramaa jiru keessatti aangoon kan uummataati. Caffeen Oromiyaa bakka bu'aa uummata Oromooti. Fedhii fi faayidaa uummata Oromoo kan kabachiisuuf hundaa'edha. Kanaaf caffeen gaaddisa caa Oromoo hundaati. Kan Oromoon kaabaa kibbaa bahaa lixaa dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti taa'ee mari'atudha. Haaluma kanaan caffeen Oromiyaa aangoo fi ga'ee hojii heera mootummaa fi uummataan kennamee fi bu'uureffachuun labsiiwwanii fi seerota aadaa duudhaa sirna gadaa Oromoo bu'uureffatan baasee hojiirra oolchaa jira. Uummanni keenya hawaasa aadaa duudhaa boonsaa qabu sirna mataa isaa qabudha. Sirna gadaa bu'uura dimokiraasiidhaa kan ta'e kaleessaas ittiin kan wal bulchaa turan har'as ammoo aadaan duudhaan kun ammoo akkaataa ittiin gabbatee uummanni keenya ittiin wal bulchuu danda'u. Dimokiraasiin jennu kun karaa fakkeenyummaa qabuun ittiin lafa qabachuu danda'u kan ittiin hojiitti hiikamaa jiruu fi ittiin gaggeeffamaa jirudha. Siyaasa isaa hawaasummaan diinagdeedhaan kaleessaas ittiin karaa dimokiraataatiin ittiin uummanni keenya wal bulchaa jirudha. Isa bu'uura godhachuudhaan akka biyyaatittis dhimmoonni gurguddoon dimokiraasii kana ijaaruu keessatti ijoo ta'an sirna ijaaraa jirru kanaaf xiyyeeffannoo guddoo kennine kana jiddu gala godhanne hojjechuu qabna jenneeti kan hojii hordofii fi to'annoo keenya yoo gaggeessinus kan itti jiddu gala godhannee hojjennu seerota baasnus duudhaa keenya ganamaatitti haa deebinu ilaalcha jiru kana qabanne sirna ijaaraa jirruuf ammoo bu'uura cimaa karaa ta'uu danda'uun karaa gaafii fi komii uummataa deebisuu danda'uun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'uun jiddu gala godhatamee dimokiraasii fi bulchiinsi gaarii diriiree mirkaneessuu kana keessatti akkamittiin hojiin kun lafa qabata akkamittiin ifaa jira akkamittiin uummanni irraa fayyadamaa jira gaafiin uummataa maal ture maaltu deebi'ee jira maaltu hin deebine kajuu kan adda baafame akkaataa saniin mata duree kana jalatti kan hojjetamaa jirudha. Caffeen Oromiyaa humna waloo misoomaa uummanni qabu sochoosuun kallattii qabsiisuun itti fufiinsa akka qabaatuu fi to'annoof akka tolutti labsiin deeggaruun hojii guddaa hojjechaa tureera ammas hojjechaa jira. Labsiiwwan aadaa duudhaa Oromoo ganamaa bu'uureffatanii hojiirra ooluun bu'aa qabeessa ta'aa jiran keessaa labsiin tajaajila lammummaa isa tokkodha. Aadaa duudhaa ganamaatti haa deebinuu gaafa jennu humna waloo uummanni keenya qabu sana akkaataa ittiin mootummaa cinaa dhaabbatee itti hirmaachuu danda'u humna mootummaa qofaan karoora qabanne galma ga'uu waan hin dandeenyeef humna waloo uummataa humna misoomaa akkamitti sochoofne kajuu sanaas sirrittiin hordofii fi to'annoo keessatti kan hordofamaa turedha. Gama kanaan kenna tajaajila lammummaa wal qabatee seerri bahee jira. Rakkoo waloo uummatichaatiif humna qabuun qabeenya qabu beekumsa qabuun akkaataa ittiin karaa qindaa'een uummanni keenya seenaa ittiin hojjechuu danda'u bu'aa qabatamaan arguun danda'ameeti jira. Keessattuu manneen barnootaa kanaan dura ijaaruudhaa miti suphuudhaafuu humni jiru wal fakkaataan turre sochoosuu irratti illee wal fakkaataan turre seera tahee erga bahee immoo humni uummataa kun karaa qindaa'een akkaataa ittiin hojiirra ooluu danda'u misooma keessatti hirmaachuutti danda'u beekumsaan dandeettiidhaan maallaqaan akkaataa itti hirmaatu taasifameen hojii guddaan hojjetamee jira. Manneen barnootaa bu'uura baruu baay'een ijaaramuu danda'ameeti jiru. Suphuun danda'amee jira. Daree dabalataa baay'een ijaaramaatti jiru jechuudha. Kanaan kun aadaa duudhaa ganamaa sanatti haa deebinu yeroo jennu humna waloo sana sochoosuurraa kan madde jechuudha. Kan biroo immoo akkasuma rakkoo uummataa waloodhaatiifis busaan gonofaa sirni busaa gonofaadhaa akka hundeeffamu tahee caffeedhaan seerri isaa labsamee uummatatti kan gadi bu'e kun rakkoo uummatichaa rakkoo tasa uumamuu fi akkasuma immoo rakkoo namtolchee fi uumamaa uummata qunnamu uummanni akkaataa ittiin wal bira dhaabbachuu danda'u aadaa duudhaa isaa sana akkaataa itti gabbifachuu danda'u wal cinaa dhaabbatee yeroo rakkoo sana wal dhaqqabu akkaataa danda'u hojiin naannoo kanatti hojjetame hojii bal'aadha. Manni murtii aadaas akkasuma haqa waloo uummataatiif uummanni keenya baasii baasaadha. Haqa barbaacha fagoo deemuu akka hin qabne baasii baasuu akka hin qabne naannuma isaatitti keessa beektotaan manguddootaan akkaataa sirna gadaatiin akkaataa ittiin rakkoon kun furamuu danda'u seerri tumamee baheen labsiin mana murtii aadaa kunis hojii irratti kan jirudha. Sirna dimokiraasii ijaaraa jirru keessatti fi bulchiinsa gaarii mirkaneessine yeroo jennu dhimmoonni kun
duudhaa ganamaa wal keenyatti haa deebinu kan jiru sana yaadama sana qabatee seerota bahanii fi seeronni kun ammoo qabatamaadhaan uummata keessatti bu'aa gaggaarii karaa uummanni keenya ragaa bahuu danda'uun kan agarsiisee jechuudha. Labsiin mana murtii aadaas deddeebii fi baasii hin malleef uummanni akka hin saaxilamne gochuun bu'aa guddaa buusaa akka jirudha. Bakka biraatirra amma uummanni asitti garagalaa jira. Xiqqinni isaa argee dhugaa isaa bakka jirtu argee ijaa caffeen Oromiyaa kana nuu baasa jedhanii sirriitti namni dhalti namaa asitti garagalee jira. Bootaa isaan kun hiyyecha kun dura jecha hin jennu afaan tokko harka tokkoon dura waan jirsan itti agarsiisa. Wanni kun kana isinitti fida. Uumaan Oromoo kana qaba, aadaan Oromoo kana qaba jennee itti agarsiisa. Yoo itti agarsiifni jedhu sun dhugaatti gara dhugumatti deebi'a. Edaa dhugaan ta'e handur badde sun amma deebiteetii jedhu. Dhugaan tun handur badde. Amma mana murtii aadaa jedhan malee aadaan kun dur jira. Ani fakkeenyaaf akaakayyuu kiyya tokko jira. Isa jalatti an guddadheera. Aadaan kun kan badde kun maadhaan baduu dandeechee sirna ishiin badde keessa illee hin jira. Akka namni afaan isaatiin dubbatee of tajaajilee hin galle. Akka inni dhugaa dubbatee dhugaa irratti hin argamu. Akka aadaan Oromoo kun badee dharti argamu. Sangoodha waan ta'eef aduu dhugaa rabbi galchee hin jiraa jedhan jaarsi idilee 130 du'an. Jaarsi kan isaan jedhan sun amma dhugaa taatee mul'atte har'a. Duragaa sobaatiin uummanni keenya wal fixaa tura, wal ajjeesaa tura, abbaan humnaa kakkeetti jiraatu jechaadha. Inni biraa wanni murtee aadaa kun walqixxummaa fida. Walqixxummaa yoo jennu abbaa qabeenyaa fi hiyyeecha walqixxeechaa jechaadha. Hiyyeecha walqixxeechee fida jechaadha. Kanaaf keechaa inni biraa wanni manni murtee aadaa kan qabu haraara qaba. Haraarri jechuun namni yoo haraarame walii gala. Manni murtee idilee yoo ta'e garuu gama tokko bichaa murtee kenna malee lama murtee hin kennu. Manni murtee aadaa wal dabarfannaa kun garuu haraara yoo namni sun waan qabu fitatu inni haraaramanii tokko ta'anii waliin jiraatan. Waliin jiraatanitti hiyyummaa keessa waan wanni guddaan wanni hojii hojjetu keessa kana inni biraa qe'ee isaatiitti. Namni isa beeku waan hunda beeku qe'ee isaatiitti akka inni kana laallatu kan goosisu waan ta'eef mana murtee idileetiin garaagarummaa guddaa kan qabuu fi mootummaan hammam ija qabaachuu fi gurra qabaachuu isaa kan namatti argisiisu. Mana murtee idileetitti sobaan raagesuun yoo as dhufetti mee waan jette go'ennani sobata irratti argama na araarsaadha deebi'ee soban raagee waan ta'eef na araarsaadha akka namaa 8 kana araarsine walitti. Nama isaan dhaqanii mana murtee irratti raagasan deebinee yoo as dhufutti abbichi ni mataa dharaan irratti raage jedha iyyaamna yoo yaamne takkin dharaan irratti raagde jennaani dhugaadhaa wanna komiitii irraan ka'e natti fakkaateetii dhaqee raagee amma maal gootare itti na araarsaa dhugaa abbaa sanii ka'ina walitti araarsine akka tokko isaan ta'an goo. Mana murtii aadaa yoo fudhanne manneen murtii aadaadhaa kun uummanni keenya kaleessa akkaataa aadaa isaa keessatti duudhaa isaa keessatti rakkoo waloo isaa ittiin furatu qaba. Ganda isaarra dabree sadarkaa aanaatitti dhufuudhaaf dhimmoota akkamiiti kajuu sana asirratti beeka. Amma dhimmoota xixiqqoo hundaaf manneen murtii wal dhaabuudhaan haqa hin barbaanne haqa hin qabne barbaaduun haqa qabullee dhabuun baasii hin taane baasuun qabeenya guddaa dhangalaasuun yeroo isaa qisaasuun kun bal'inaan mul'achaati kan dhufe yakki babal'achuun wal hubannaan waliin mari'achuu dhabuun taa'anii gidduutti ilaalanii dhimmoota xixiqqoo laaluu dhabuurraa kan ka'e kun rakkoodha gara fuula duraa sirna ijaaraa jirru keessatti karaa ittiin rakkoon waloon uummataa kun itti furamuu danda'u sana maal haa ta'u kajuu sana qorannoo gadi fageenyaan gaggeeffameen waggaa 3 olitti fudhatame qorannoo gaggeeffameen seerri kun akka ba'u murtaa'eeti jechuudha. Seerri kun kan bahe seerri bahe kanas uummanni aadaa duudhaa keenya nu deebistanii rakkoo keenya qe'ee keenyatti akka furannu akkaataa beekumsa keenyaan akkaataa wal beeynuun dhugaa jiru sana irra dhaabbannee akka murteessinee fi abbaan haqa qabu sanas murtii akka argatu kan kala nuuf kaayee kun kan barbaannu waggaa dheeraaf kan hawwaa turre kajuu saniin akkaataa saniin uummannis ofitti fudhatee kan hojjetamaa jirudha. Kanaan bu'aa gaggaariidha. Labsiiwwan caffeen baasee hojiirra oolcheen fayyadamoo ta'aniirra kanneen jedhanis ni jiru. Labsiiwwan bahatoo jiran baay'ee kan uummata Oromoo ta'e akka guutuu biyyaatitti baay'ee kan gaarii ta'edha jedhee kana fudhadhu maaliif aadaan kun aadaa hafe amma karaa mana murtii aadaa kanaanis hoggaa deemne karaa buusaa gonfaattinis hoggaa deemne karaa labsiiwwan lafarratti ba'aa jiran waan kun hoggaa laallu caffeen labsiin inni baasatoo jiru baay'ee kan uummata kana fayyadu jedhee kana fudhadhu. Qaamanillee dhufanii too sadarkaan itti gandaan dhufanii too nu ilaalan illee hin jira. Koreen dhaabbii caffee
dhufanii obbo Gabree kan jedhaman gisee dhufaniitillee qaamanillee nu dubbisanii hojii keenya jajjabeessuudhaaf tattaaffiin isaan godhan qajeelfamaa fi dambiiwwan achii baasanii ta'u uummatatti gadi buusaniin alatti qaamanillee dhufanii nu laaluudhaan baay'ee kan nama gammachiisu jedhee tanani kana yaadatoo jiru. Maaliif qajeelfamna kanaa kun baay'ee ordofuu barbaada. Qajeelfama baasuu qofa oduu hin ta'in ordofuu barbaachisa. Gama ordoffiitiinis leenjiiwwan adda addaa kennuudhaan qaamanillee dhufanii laaluudhaan wanna nu irra jirru dhufanii laaluudhaan nu gaafachuudhaan baay'ee dhugaa haasa'uudhaaf kan namatti toludha. Labsiin caffeen Oromiyaa baase keessaa'u saba Oromooti. Keessaa'u saba Oromooti wanta guddaadha. Wanna kaleecha itti hacuucamee afaan ofiitiin dubbachuu aadaa ofii gatee aadaa ofii kabajachuu kan hin dandeenye aadaa isaa gatee aadaa isaa akkan kabajan qabeenya ofiitti irratti akka aangoon qabne ta'ee waan irratti ture san labsiin caffeen Oromiyaa baase keessaa'u saba Oromooti wanta guddaadhaan jedha. Hojiin caffee Oromiyaa kan kanaan duraati irra daraanii baay'ee kan cimee fi kan jaalala hawaasa keessatti uume kan kabaja guddaa kennuufii qabnuudha jechuudha. Kana caalas kanaan dura wanni hojjetame hin jiru amma garuu moor wanni nama gammachiisuu fi wanni daran duudhaa fi aadaa Oromoo deebisuu irratti hojiiwwan gurguddoo biyyaa fi naannoo keenya keessatti hojjechuu keessatti wanni hojjetamaa jiru waan baay'ee nama boonsuu fi waan baay'ee nama gammachiisu hojii eebbifamaatu hojjetamaa jira kan jedhuun qabaachuu. Uumaa isaatiin dhugaa walii haa galchu. Kanaan kakatee walaa amanu jechuunsaa caffeen kana sirriitti bal'inaan laalee bu'aa kana buusaa baay'ee tokkotti gamman. Waan manni murtii waliigalaa waggaa dheeraa fudhatee ilaalu ji'a 2 fi ji'a 1-2 keessatti xumuraa jira manni murtii aadaadha. Waggaa 20 ol uummata wal barbaadaa ture baasii guddaa walitti baasee iddoo gurguddaarra waliin gahe manneen murtii kun aadaa kun araarsaatii jira hojii fakkeenyummaa qabus hojjechaa jira. Sadarkaa naannoo keenyaa qofatti osoo hin taane akka biyyaatitti illee hojii muuxannoo irraa fudhatamee naannoo biraa keessatti illee babal'achuu qabu waan ta'eef warri biraas akkasuma muuxannoo fudhachaa jiru. Dhimmi kun dhimma murteessaadha. Sirna ijaaraa jirru keessatti waloodhaan haqa waloo uummataa sana sadarkuma isaatitti akkaataa itti furamuu danda'u uummanni baasii barbaadu osoo hin taane baasee miidhamuu osoo hin taane naannoo isaatitti haqa isaa akka argatu gochuun gaafii uummanni waggaa dheeraadhaafis gaafachaa ture komii ture sanas xiqqeessaati kan deemaa jiru. Akka waliigalaatitti haalli manni murtii aadaa irra jiru yoo laalle aanota keenya keessatti mana murtii jalqabaa qaba mana murtii ol dabarfataa qaba kan ol dabarfataatitti kan dhufu kun baay'ee xiqqaadha isaan biratti. Kanaan manneen murtii aadaatillee manneen murtii waliigalaallee akkaataan isaan ittiin ragaallee ittiin fuudhan deebii hatattamaa ittiin kennan mataasaa isaanirraa karaa barachuu danda'uun hojiin jalqabame hojjetamaa jira waan ta'eef abbootiin seeraatuun achitti hojjetan kun manguddoonni kun fedhii isaaniitiin aadaa keenya duudhaa keenya rakkoo waloo keenya waliin furachuu qabna nuti naannoo kanatti beekumsa qabnu yeroo qabnu aarsaa goone yoo araara kana buufne nageenya waloo keenyaa yoo buufne haqa waloo kanaa yoo mirkaneessine gammachuutti qabna jedhanii akkaataa saniin kan hojjetaa jiran jechuudha. Kanaaf naannoo kanatti sosochiin jiru qophaa'ummaan jiru bu'aan itti yeroo isaanii mootiin wareeganii araara buusuu irratti rakkoo waloo haqa waloo kana mirkaneessuu irratti hojjetamaa jiru mataansaa baay'ee kan abdii namatti horuu fi uummanni keenyallee naqasaa naannoo sanatti akka argatu kan taasisaa jirudha jechuudha. Labsii buusaa gonofaa caffeen labsameenis balaa namtolchee fi uumamaa mudatu irratti uummanni akka wal bira dhaabbatu gochuun hojii guddaan hojjetamaa akka jirudha. Aadaa duudhaa ganamaatitti haa deebinu jennee baasaa jirru fakkeenyaaf sirna buusaa gonofaa yoo fudhanne buusaan gonofaa erga hundeeffame waggaa tokko kana keessatti hojii bal'aadha kan hojjete. Uummanni keenya balaa hongeetiin balaa garaagaraatiin miidhaman san akka hin miidhamne dhaqqabeeti jira. Uummata naannoo keenyaa irra dabree akka biyyaatitti ol guddatee akkaataa itti deeggaruu danda'u sadarkaa Afrikaatitti dorgomaa akka ta'uudha kan barbaadamu. Isaaf ammoo ariitii jennu sanaan qulqullina jennuun gahumsaan sirriitti sirna kana ijaarree cimsine akkaataa ittiin kaayyoo barbaadameef sana kaayyoo labsiin kun beef sana galmaan gahuu danda'uun akka caffeetittis hordofii fi to'annoo barbaachisu cimsaadha. Dhimmoonni immoo as keessatti adda bahuu qaban ammallee irratti hojjetamuu qaban daran hirmaannaa uummata keenyaa cimsuu danda'an walitti dhufeenya uummataa cimsuu danda'an walitti dhufeenya obbolaan ollaa cimsuu danda'an irratti karaa bal'ina qabuun kan irratti hojjetamudha. Inni biraa sirni kun
ijaaramee lafa qabachuun isaa har'aaf qofa osoo hin taane dhaloota ijaaraa jirruuf sirna cimaadha jenneeti. Akkaataa saniin qorannoo bal'aadhaan seerichis yeroo bahu akkasumatti osoo hin taane rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf rakkoo naannoo keenya irra dabarree immoo biyyaaf illee akkaataa itti dhaqqabuu dandeenyu gumaachuu dandeenyu akka addunyaatti sadarkaan isaa akkaataa ittiin ol ka'u sanitti yaadameeti kan hojjetamaa jiru waan ta'eef ariitii barbaadamu sanaan hojjetamee karoorfamee irratti hojjechaadha. Gaafii uummatichaa sana karaa deebisuu danda'uun humna akkasii akka qabaatu ammoo deeggarsa barbaachisu taasisaadha. Sochii uumaadha. Uummanni sadarkaa sanitti beekee akkaataa irraa fayyadamu gochuu irratti hojiin bal'aan jalqabamee hojjetamaa jira. Naannolee ollaa hojiinillee mariin gaggeeffamaa waliigalteen godha. Kan keenya waan nu fayyaduudha jedhanii akkaataan ittiin fudhatanii waliin hojjetamaa jiru. Baay'een jira waan ta'eef waan sadarkaa keenya qofatti dhaabbatu yookaan dhaloota har'aa qofa osoo hin taane dhaloota boruutiif dhaloota ijaaraa jirru kanaafis bu'uura cimaa kan ta'udha jechuudha. Inni biraa immoo sirna ijaaraa jirru kanaaf ammoo sirna cimaa uummanni keenya rakkoo waloosaa ittiin furachuu danda'u ta'eeti jechuudha kan tajaajilu. Caffeen Oromiyaa mirgi lammiiwwanii akka kabajamuuf haala qabiinsa mirga namoomaa manneen sirreessaas ilaalaa tureera. Murteewwan naannicha keessatti hojiirra oolan caffeedhaan kan mirkanaa'udha. Keessaa'uu Itoophiyaa keessatti biyyoonni sirna federaalawaa dimokiraatawaatiin bulan qabiinsa mirga namoomaatiif iddoo guddaadha kan kennanii akka biyyaatittis waliigaltee idil addunyaa keessatti kan biyyi keenyas kan mirkaneessite mirgoota lammiilee kana kabachiisuudhaaf kan fudhatteedha. Heerri biyyaatis mirga lammiileedhaa kana ifatti kan tume akkasuma heerri mootummaa naannoo keenyaas ifattiin kan kaa'ee fi isa kana giddu gala godhatameeti kan hojjetamu. Hordofii fi to'annoo keenya yeroo gaggeeffamullee haalli qabiinsa mirga namoomaa maal akka fakkaatu koreen dhaabbii keenya qaamaan argamuudhaan ilaaluudhaan bakka hojiin gaariin jirtu jajjabeessaa bakka rakkoon jirtu ammoo akkaataa ittiin furmaata argachuu danda'u qaama dhimmi ilaalu wajjiniin mari'achaadha. Furmaanni itti kan namaati jechuudha kan as geeffamu. Mootummaan wagga waggaan bara haaraa sababeeffachuun sirreeffamoota seeraatiif hiifama gochuun sirreeffamoota ulaagaa taa'e guutan baasaa tureera. Garuu baroota darban akka naannoo Oromiyaatti akka hin taasifamnedha. Sirreeffamtoonni seeraa mana amala sirreessaa godina Shawaa Lixaa koreewwan dhaabbii caffeetti kan himan. Sirreeffama seeraa maaliif akkuma kililii biraatti hiifamni dhufee fi tokko sadaffaallee yoo dhabame karoorumaan kan waggaatti gizee lama duras galeeyyuu gizee lama tokko bakkaranii naannaa tokkoo fi qaagumeetu yookaan bakkaranii guddaatti baatu. Deebi'ee naannaa magaabitii gaaf tokkoo gadhiifamaa ture. Kun jiru yeroo ammaa jechuudha. Kanaaf kun sirreeffaman qabus maaliif dhiifamaa nu dhiyeessee yookaan immoo maaliif hin gadhiifne maaliif kana maaliif hin gadhiifne kililii irraa addamaa godhe koominiin guddaan kan jiru. Kanaaf kun otoo ilaalamee akka sirreeffamaa bakka bu'aattis akka kottis koominiin qaamni guddaan isa qaba. Qabiinsa mirga namummaa wajjiniin haalli ulfaataan ture jira. Komii garaagaraatu ture. Iddoon nyaataa, iddoon ciisichaa baay'ee ulfaataa akka ture. Qulqullina naannoo wajjinillee wal qabatee akkasuma immoo sirreeffamtoonni yeroon dhiifamaa isaanii irra dabruun bal'inaan bara dabree kan ka'aa ture. Dhimmoota kanneen hordofii gaggeeffamaa tureen kallattiidhaan qaamni dhimmi ilaalu wajjiniinis dhiyaate akkasuma immoo raawwii kurmaana lammaffaa hordofii taasifameen bakka kabajamoo pirezidaantiin naannoos argamanitti dhimmi kunis dhiyaate irratti mari'atameeti jira. Abbootiin alangaadhaa qulqulleessanii gara waajjira biiroo abbaa alangaatiin pirezidaantiif dhiyaate namoota 3,000 oliif dhiifamni taasifameefiti jira bara dabaree. Inni baranaas irratti hojjetamaa jira. Wanni guddaan garuu qabiinsa mirga namoomaa yeroo jennu sirreeffamtoonni kun akkaataa ittiin if duuba deebi'anii yakka sanirraa barachuu danda'an ittiin sheena'uu danda'an turtii achi keessa turan sana ammoo waan hin taane irratti fixuu osoo hin taane ogummaa garaagaraa gonfatanii bahuu akka qaban sadarkaan amman tana manneen sirreessaa keenya irra jiran irra baay'een isaanii koolleejjii kan fakkaatu jiru. Bakka bashannanaa kan fakkaatu jiru sammuun isaaniitillee waan gaarii keessatti akka jiraatu kan hordofii keenyaan adda baasaa turre jira. Ogummaa garaagaraa gonfatanii yeroo itti gabbahan hojii uumachuu akka danda'an hawaasatti yeroo makaman akka rakkoo diinagdeetiin akka hin miidhamne of jijjiiruu akka danda'an naannoo kana xiyyeeffannoo guddaan itti kenname haalli mijaa'aan uumamaa fi jira waan ta'eef sirreeffamtoota kanaaf xiyyeeffannoo kan nu barbaachisa. Maaliif
gaaddisa seeraa jala jiru erga achi dhaqan ammoo akkaataa lammaffaa yakka sanitti itti deeban osoo hin taane irraa baratanii gaafa baratan hawaasa keessatti immoo amala gaariidhaan ogummaa gaarii gonfatanii hojii san ittiin hojjechuu danda'an baay'inaan irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Caffeen Oromiyaa karoora mootummaa xiinxaluun baajata naannichaa labsuu fi hojiirra oolmaasaa hordofuu fi to'achuuf qaama aangoo olaanaa qabudha. Haaluma kanaan dhimma qisaasama qabeenya mootummaa fi uummataa irratti hojii guddaan hojjetamaa akka turee fi ammas dhimma xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qabu akka ta'edha. Afyaa'in Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan kan himan. Qabeenya uummataa fi mootummaa qajeeltoodhaan hojiirra ooluusaa mirkaneessuudha. Hordofii fi to'annoo gaggeessinu keessatti. Caffeen Oromiyaas hojiiwwan karoorfaman raawwachuudhaaf bajata ni raggaasisa. Qabeenyi mootummaa uummatarraa sassaabamus akkasuma hojiilee karoorfaman ibsaniif qixaan hojiirra ooluusaa ni hordofa. Bajatni raggee seerota bulchiinsa faayinaansii fi akkasuma qabeenya naannichaa karaa hordofeen haala diinagdeen siyaawaa ta'een akkasumas hojiirra ooluusaa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuusaa yeroo gara yeroodhaatti hordofa xiyyeeffannootti kan deemudha. Labsee kan jala hafu qofa osoo hin taane hojiirra oolmaasaa waan karoorfameef saniif ooluusaa kan hordofudha. Hojii bara dabaree jalqabneen qisaasamni qabeenyaa garaagaraa jiru bu'aan argannoowwan odiitii waggaa dheeraadhaaf kuufamaa taa'aa ture gara waggaa 6 olii dhimmi kun xiyyeeffannoo dhabee kan ture. Sochii kana lafaa kaasuudhaan sadaqaa walii galteessan seektaroota 13 jidduutti mallattaa'ee hojiitti galuu isaanii yaadatama. Kanaan waggootaan lamaan kana keessatti jijjiirama guddaadha kan argine. Bara dabaree sosochii gaarii uumuudhaan gara biliyeena 3.9 deebisuun danda'ameeti ture. Baran ammoo gara biliyeena 7.4 2015 kana keessatti deebisuudhaan xiyyeeffannoon qabeenya mootummaatiif qabeenya mootummaa irratti kan namaa jiru akka cimu hoggansi immoo qabeenya hogganuu akka qabu abbaa ta'ee rakkoo kana furmaata kennuu akka qabu odiitiin muumichaa erga odiitii gaggeesse fiidbaakii mana hojii sanaaf kenne immoo isa fudhatanii hojiitti hiikuu akka qaban hojii bal'aadha kan hojjetame. Kanaanis waggoottan lamaan kana keessatti biliyeena 11.3 sanadaa fi maallaqaan deebisuun danda'ameeti jira jechuudha. Kun fuula duraas kan cimee itti fufuu fi dhimmoota gara fuula duraatitti illee hanqinoota hojii keessatti mul'atan akkaataa ittiin of ilaaluu danda'an warreen sadarkaa gaarii irratti xiyyeeffannootti kennanii sanada kana buusaa jiran kan maallaqaan deebi'u kan sanadaan deebi'u kana xiyyeeffatanii hojjechaa jiran ittiin jajjabeessa bakka rakkoon jirtu immoo sirriitti gaafatamummaan akka jiraatu kan ittiin agarsiisaa deemnu jechuudha. Manni hojii odiitara muummicha Oromiyaa itti waamamni isaa caffeef ta'us argannoo odiitii waliin wal qabatee caffeef gabaasuu irra darbee bu'aa argannoo odiitiitiif xiyyeeffannoon akka hin kennamnedha. Ka'umsi koreen kun hundaa'ee fi argannoo odiitii irratti harkaan fudhatamu maal fakkaata? Argannoo argamus maal fakkaata? Jennee yoo ilaallu egaa mootummaa tokko mootummaa jedhee amanamaadha kan sochiisu tokko waan waadaa galee sana namni jedhe hojjechuu isaati. Inni lammaffaan wanta dogoggoruu immoo sirreeffama gochuu isaati. So wanti kun hin sirroofne taanaan lamaan isaa hin sirroofne taanaan argannoon argamu kun bal'achaa deema taanaan kan argama irratti harkaan fudhatamne taanaan amantummaa mootummaa kana gaaffii keessa galcha. Kanaaf hojii kanatti hojjechuu qabna ka jedhuun kabajamtuu afaan marii koree dhaabbii afaan mariin gaggeeffame maal rakkoon isaa akka jedhamu yoo ilaallu argannoo odiitii kanatti kan tarkaanfii fudhatu qaama tokko duwwaa miti. Manni hojii odiitii ta'e tarkaanfii fudhachuun isaarraa eegama. Inni odiitii ta'e manni gaggeessa malee sana. Inni lammaffaa oversiitiin seektaraan jira. Kilaasteraan jira. Inni to'achuu irra jira. Waajjirri pirezidaantii isatu muude isatu kaa'e waan ta'eef tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu isaarraa eegama. Abbaan alangaa nama yakka jejjete immoo nama kanaan isa raawwate immoo abbaan alangaa himannaatti banuutu irra jira. Manni murtii immoo qabeenya mootummaa hanqasa kanatti dursa kennee adabbii kaa'uu qaba. So kun yoo wal faana dhufee hin jennetti bu'aa kana bira ga'uu hin dandeenyu kan barbaadu milkeessuu hin dandeenyu waan ta'uuf koreen kun hundaa'e jechuudha. Koreen kun hundaa'e jalqaba inni godhe hubannoo uume jechuudha. Sadarkaa naannootti seektara hundaan koreen kun hundaa'uusaa.
koreen kun kaayyoon koree kanaa maal akka ta'e koree kanaaf seektar hundumtuu immoo deeggarsa gochuu qabu hubannoo uumame hubannoo booda gara hojiitti seename kanaan jijjiirame dhufe guddaadha. Caffeen hordofii fi to'annoo gaggeessuu keessatti bakka qisaasamni bajataa ni jira jee yookaan immoo bakka shakkii qabus ooditarallee dabalatee ramadee qorachiisuudhaan rakkoo sana furuu danda'a. Ooditaroonni muumichaa waggaa dheeraadhaaf oodiitii godhu bu'aan oodiitii kun sheelfii irratti kan ture. Kanaan ammoo qisaasamni dabalaati dhufe. Sirni itti gaafatamummaa waan hin jirreef, hordofii waan hin jirreef, xiyyeeffannoo waan hin jirreef akka dabalaati dhufe qisaasamni dabalaati kan dhufe. Kun hooggansi mana hojiillee hojii kiyya jeen fudhanne hin ilaalle. Gaafa garana dhufnus qabeenyi labsamuu fi qisaasamni jiru immoo garaagarummaan isaa baay'ee guddaadha. Kan labsinu parsantaan walakkaa gatti qisaasamaan kan sheelfii irratti jiru. Kuni maali rakkoon kun maalirraa maddaa kan juusan ilaalle caffeenis gahee isaa bahachuu dhabuun seektaroonni mootummaadhaatis dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennuu dhabuun akkasuma immoo oodiitii muumichaas oodiit godhee kaahuu qofarraan kan hafe gaheen kiyya oodiit gochuudha jee qofa laaluutu ture jechuudha. Abbaallee itti dhabanii walirratti dhiibuutu ture. Kan eenyuti eenyu abbaanii abbaan qisaasama kana erga oodiit ta'ee eenyutu deebisisa kajuu kunillee ifan turre. Kanaaf abbaan isaa takka caffeedha erga labsee bajata erga labsee raggaasise hordofuu qaba kan juusan ofiif qabanne abbaan biraan jiru hooggansi naannoo kana hundi abbaadha kan bajata bulchu hundi abbaadha abbaan ammoo oodiit godhu sanis waan oodiit godhee sheelfii irra kaa'uu qofa osoo hin taane akka deebi'uufis aangoo qaba kajuu sanaan hojiitti galle itti aanaa pirezidaantii dabalannee koreen san hundaa'e gara hojiitti ittiin kan galedha. Sochii hanga ammaa jiruun of duuba deebi'ee seektaroonni illee akkaataa ittiin risoorsii mana isaanii sakatta'an akkaataa itti bulu hojiirra oolmaa isaarree akkaataa itti bulu ilaalamaati kan ture. Fakkeenyaaf seektaroonni biirooleen gurguddoon akka fayyaa barnoota qisaasama gurguddaadha isaanirra kan mul'ate. Qisaasamni kun kan fayyaa yoo fudhanne fakkeenyaaf qoriiwwan garaagaraa qorichi bitamuu meeshaalee yaalaa garaagaraa bitamuu hospitaalli ijaaramu ittiin hojjetame ragaa sana sirnaan buusuu dhabuurraa kan madduudha. Amma yeroo waggaa kana keessatti qofa ji'a tokko kan hin taane qofa keessatti biliyeena kan buusanii fi hojii guddaa kan hojjetan biiroo fayyaati. Kuni maali xiyyeeffannoo dhabuudha. Duraanis isaanuma bira jira. Oodiit tahee isaan biratti waggaa meeqa ta'aati ture. Gaafa nuti sirriitti akkasitti qabuu eegallu caffeen abbummaadhaan qisaasama kana xiqqeessuu qabna. Hunduu abbaadha. Kan juusana gaafa qabannee sochoonuu fi tokkoon hooggansaa immoo dhufee rakkoo isaa sana waan isarratti jiru sana addaan beekee fudhatee walii erga gallee erga kan keetee guyyaa hagana keessatti guyyaa 15 keessatti xumurtanii akka fixan kan juusana kallattii kanninee fi dhuguma akkuma jaame 15 san keessatti waan gaarii hojjetanii fidaniitu jira. Kuni maali? Hordofii barbaadu, xiyyeeffannoo barbaadu. Sirni itti gaafatamummaa yoo jiraate wanni hojjechuun hin dandeenye hin jiru. Qisaasama kanas xiqqeessuu ni danda'ama. Kan waggoottan darbaniitii fi kan 2015 wal cinaa qabnee yoo ilaalle qisaasamni isaa xiqqaadha. 2014 irratti xiyyeeffannootti kan inni akkaataa saniin waan sochoosaa turre xiyyeeffannaan sun ammoo hojiidhaan argameeti jira waan ta'eef naannoo kanatti wanni jiru gaadha. Ammas taanaan ni jalqabne malee kan xumuraa miti. Amma kan bara dabaree kan barana hojiitti galla. Isaaf ammas xumurree jirra. Jalqaba garuu sochii hanga amma hojjetame kana koreen san walitti dhufnee ilaallee murtee takka dabarsuudha qabna jennee walii gallee jirra. Maaliif sochiin gaariin jira kan callisee taa'uu jira. Aanotaa fi godinni akkasuma wal fakkaataa miti. Magaalli immas akkasuma wal fakkaataa miti. Sadarkaa gadiittis manneen marii akkasumatti qabatanii akkuma keenya hojjechaa jiru. Haa ta'u immoo aanonni fi magaalota biratti sochiin jiru baay'ee qubsaadhaan miti ammas taanaan xiyyeeffannoon jiru kan keenya qisaasamni kun kan keenya jee qaamni achi jiru hundi qaamni mootummaa achi jiru hundi walqixatti dhimmamuu dhabuu waan jiruuf isaaf sirriitti hin cimsine waan jalqabne kan ammoo bu'aadhaan madaalaa yoo deemne bu'aasaa immoo hawaasatti beeksisaadhaa yoo deemne gaariidha jechuudha. Haga ammaatitti ragaa jiruun wal cinatti qaba. Waan bu'eessan ooditarri muumichaa mirkaneessaati kan deemu. Fakkeenyaaf rakkoo sanadaa baay'een isaati. Rakkoo sanadaa kan ammoo manni ooditarri muumichaa
mirkaneessee isatu irraa sirriidha jee gabaasa nuuf godha malee waan isaan dhiyeessaniif qofaaf ragaa saniin hin bu'u jechuudha. Dhuguma rakkoo ragaa ta'uusaa sana mirkanaa'eeti malee ragaa duraan hin jirre sana qindaa'ee dhufee buusuunis hin danda'amu jechuudha. Kanaaf haala kanaan qisaasama xiqqeessuu irratti qabeenya xiqqaa jiru sana sirnaan akka itti fayyadamnu hojii karoorfameef saniif akka oolu hoggansi immoo abbummaadhaan rakkoon kun kiyya jee akka hogganu gochuu keessatti waan jalqabne daran cimsinee itti fufuudhaan Rabbi jee 2016 kana keessatti irra caalatti dhimma kanaaf xiyyeeffannoo kennine bara baraan qisaasama xiqqeessaa akkaataa seerri faayinaansii jedhu saniin akkaataa itti hogganamuu danda'u lafa qabsiisna kan juudha kaayyoon keenya.